kitaaba birrii kuma tokkoon. Wala kalau jette ijoolleen TikTok. Dubbii cimte taayee danda'a araddoo. Taayee danda'a araddoo. Kitaaba Jawaar Muhammad $1,000 bitee jechuudha. Nama jalqabaa ta'uu danda'a Itoophiyaa keessaa jechuudha. Nama jalqabatte jechuudha. Ifatti bitee jechuudha. Induu lammummaa Ameerikallee argachuu dhabu na fakkaata. Koloraadoo jechuudha. Deenver baay'ee gara ta'u uffatanii jiran jechuudha. Taayyeen walumaa galatti jechuudha. Kitaaba $1,000 bitee jira jechuudha. Meetii qoosii waa'ee isaatiif waa'ee Jawaar irraa haasofna waan ta'eef viidiyoota qopheeffadhee qaba. Waan kana viidiyoota dhaggeeffataa irraa dubbataa deemna. Dubbiin tun garam akka deemtu jechuudha. Garam deemti dubbiin tun maal akkasiin fakkaattu irraa dubbachaa deemna. Isin laayik gochuun dagasinaa jidduu kana vaayiraalii waan jiru waan ta'eef laayik godhaa. Mee viidiyoo dhaggeeffanneetumaan walitti dachaana. Muraasa dura biyyarraa bilbilameeti. Bakka ummata Koloraadoo argametti kabaja ummata Koloraadoofis kabaja ummata Oromoofis kitaaba kana birrii 1,000 warra Koloraadotitti na dabalaa jechuun $1,000 warra Koloraadotitti na dabalaa jechuun hoogganaan bilxiginnaa duraanii ka amma mana hidhaatii bahe Taayyee Danda'aa kitaaba birrii 1,000. Maqaadhaaf dhaaddannoodhaaf qofa oduu hin taane maallaqni galii ta'ee koreetti agarsiisee jira. Taayyee Danda'aa ministeer deetaan dhimma nageenyaa duraanii hoogganaan biiroo adda addaa keessatti bilxiginnaa jalatti dalagaa ture hidhamee dhiyeenya kan mana hidhaatii bahe Taayyee Danda'aa $1,000. Isaanillee bakka rabbi si deebisee dhiqaa. Tole tolaa jedhe gurbaa. Tole tolaa. Tunillee dubbii qabdi. Akka argaa jirtan kanatti jechuudha doolaara Ameerikaa 1,000. Qarshii keenyatti gara 100 gara naannoo 40-50 ta'u naannoo sana jechuudha. Gara qarshii keenyatti yoo deemu. Qarshii guddaadha jechuudha. Amma dubbiin kitaaba bituu miti. Ergaan inni dabarsu maal inni? Waan jedhu ilaallaa jechuudha. Maal dabarsa? Ergaa akkamii dabarsa? Kana xiinxallinaa kana laallamee dubbi. Kaleessa Taayyeen akkam ture? Xiinxala keenya jalqabaatiin gaafa laallu jechuudha. Kaleessa Jawaarii fi Taayyeen nama gamaa gamana dhaabbatanii dhagaa walitti darbataa turan. Keessattuu Jawaar deebisaaf hin turre. Taayyeen akka malee nama Jawaar irratti barreessaa ture. Gaafa inni hidhamillee gaafa inni hidhamillee jechuudha. San qofaa miti maqaawwan adda addaa jechuudha kan Oromoo ittiin hidhamaa ture. Namni moggaase baay'ee isaa jechuudha. Girrisaa, Dachamaas Girrisaa, Shanee kanneen hunda kan moggaasaa ture Taayyee Danda'aa Areddooti. Isatu moggaasa jechuudha. Maaliif kana godhe gaafsa yoo jenne siyaasichatti amanee jira. Siyaasan deeggaree jira. Antii nama faallaa siyaasa sanii deemu mo'achuu barbaada waan ta'eef waan barbaade jedhee gaafsa yoo dubbate irra laallamu jechuudha. Waan deeggarsan dhugaan deeggari bakka. Waan deeggaruun barbaanne dhiisi. Fafakkee amma maaltu jira beektaa fafakkeessaa guddata yeroo baay'ee namni jechuudha. Amma Taayyeen waan ittiin beekamu keessaa
waan itti cabse ittuma cabsa malee fafakkeessaa kanan beeku jechuudha. Gaafsanii nama akka malee Jawaarin qeeqaa ture keessa jalqabarra jiraachuudha. Siyaasan immoo bakka ta'eetutti hin turtu. Wanti hadha ta'e siyaasaa keessatti boruun ta'u. Namni kaleessa siin diinaa hadha siin fira siyaasaa keessatti jechuudha. Baay'isa wayii osoo dubbannu siyaasaa keessatti akka namni jedhu kana namni lafee hollola. Siyaasa hollola. Aangoo hollola. Akka itti bulchuu hollola. Akkaataa itti bulchuuf hollola. Sayaachitti dhimma dhuunfaa ajandaa dhuunfaa ho'iitiif holloolu jechuudha. Gaafa har'a nama har'a fira wajjin taate kanarraa mormootiin waliin ta'uu dandeessa siyaasaa keessatti. Kanaaf namni kenna ebalu kaleessa akkana turree hadhamaa akkana ta'a. Kaleessa akkana turree miti hadhamaa akkana ta'a wanni jedhamu hin jiru siyaasaa keessa jechuudha. Siyaasaa keessatti dantaa kee, dantaa saba keetii, dantaa kaayyoo keetii, dantaa galma keetii ni eegataanaan itti seenta. Dantaa kaayyoo keetii, dantaa galma keetii, dantaa saba keetii hin eegu jennaan immoo kaseente keessallee baatee gara biraatti deemta jechuudha. Kun amaluma siyaasaati. Kun amala siyaasaa waan ta'eef waan baay'ee egzaajureet goonee iyyinuu fi nu iyyisiisullee baay'ee hin qabaatu jechuudha. Yoo siyaasaa ol laallee dhalatte jechuudha. Siyaasa keessatti diinni dhaabbatallee hin jiru, firri dhaabbatallee hin jiru. Meebii amma horraa Jawaaritti duulan kun borummoo fira Jawaar ta'uu danda'u. Garuu ati siyaasa hin deeggaru irraa baay'ee hundarraayyuu bilis ta'e taa'e. Kana alatti akkana hundee hin jiru siyaasa keessatti. Bakka deeggartoonni kutannoon deeggartaa gaafa inni kaayyoo kee galma kee kaayyoo saba keetii galmaan hin geenye immoo gattee biraa deemta. Yoo kana hundaan hin barbaachisu jette immoo akka keenya kanatti qulqulluu taatee siyaasa irraa ta'ettaa jechuudha. Ta'etteetumaan xiinxallita jechuudha. Kun kanaaf jedhettee akka keenya kanatti siyaasa hundarraayyuu bilis taatee xiinxalla sirrii kennuu hin dandeessa jechuudha. Kanaan dura dubbadhee jira. Akkuma Jawaar barreessuu mareeni Jawaar kophaa isaa hin jiru. Waatu duubarra jira. Lammaafaa duubarra jira. Kanaaf mootummaan waan kanaatti xiyyeeffannoo kennee hordofuu qaba. Hordofuu odoo hin taane mootummaan uummata deeffachuu qaba. Uummata gara ofiitti deeffachuu qaba. Waan biraa dhiisii bar mootummaan jechuudha. Du'a qofa irraa dhaabnee uummanni akka jiru wajjin hiriira. Du'a qofa. Du'a qofa irraa dhaabnaniin uummanni akkuma ka'e mootummaa wajjin hiriiraa jechuudha. Waan kana irra deddeebine jechaa ture gaafsanii namni baay'een asirraa afuuftuu naan jedhaa turtan. Amma ta'aa jira jechuudha. Ta'aa jira jechuudha. Maaliif warri mufate hundi bakka tokkotti ol guuraa jira? Warri mufate garee tokkotti ol guuraa jira. Garee kana duuba immoo humni alaa jiraachuu danda'a. Ifatti illee bahee yoo mul'atu aktaroonni alaa jiraachuu danda'anii jechuudha. Kanaaf dubbiin kitaaba bituu qofa odoo hin taane waan baay'ee of keessaa qabdi. Waan baay'ee of keessaa qabdi. Kanaaf mee dhumarratti gaafiin waa'ee taayyeetiin wal qabatee gaafatamee jira. Jawaarillee waan jedhe qaba jechuudha. Mee waan Jawaar jedhe kana immoo dhageeffanneetiin walitti deebinee viidiyoo kana goolabnaa jechuudha. Waa'ee taayyeetiin kaaftan taayee qofa miti. Namoonni baay'een ni lallaalina. Namoonni baay'een dhugumatti jijjiirama dhufe kun Oromoodha jarri kuni. Gurbaan kunis Oromoodha. Doongora fedhes yoo qabaate laafina qabeessa yoo qabaate gorsinee gargaarree tumsinee cimsuu fi qabneen itti amanee deema. Lammaarraa eegalte taayeen baate haala kanaaleen coobaatii boodarra qajeelaa hundi isaanii jiinulli yaadan bara. Jarroonni kuni sabboontota warra jiruu isaanii qabsoo keessa ture. Warra yeroo dheeraa hidhamaa rakkataa ture. Yeroo mormaa turanitti waan nuti agarre nagare.
saba ganuudhaaf saba jibbuudhaaf osoo hin ta'in waan nu agarre argamtu itti siqanii tuttuqanii gorsanii quntuutanii hasaasanii dadhabanii akka taayyeetti hin jiru kuuccal jiru Habibie murni naannoo sanii nama qabsoo keessa guyyaa tokko bule jibbaaf sodaa hamaa qaba. Look what they did. Warra abaa'oo keessa ba'ee isaan keessattuu nama xiqqashoo abaa'oo wal tuqata. Foobiyaa qabuuf nama qabsoo keessa ture. There is a psychological reason for this. Akkaataa uumama jaarmaa saniitti jedhu wal qabatee jechuudha. Kanaaf namoonni keenya kanallee qabsoo keessa turan sirna kana tumsaa turanii gaafaas deebi'ee fudhachuu qabu. Garuu immoo har'as eeggatii namoonni arganii rikogniishinii yookaan immoo beekamtii kenneefii jiraachuudha. Warri kunneen sabboontota turanii dararamaa turanii gaafsan itti fakkaatee namni kun kenna jedhanii deeggaruu qabna jedhanii deeggaran amma immoo deeggaruu dadhabnaan warri akka taayee itti cabsee warri kuwwan immoo hin cal'isee jedha. Halkanatti maal godhaa jira jechuudha. Beekamtii kennaafii jira. Warra cal'iseefis beekamtii kennaafii jira. Warra dubbateefis beekamtii kennaafii jira jechuudha. Kuni waan salphaa miti waan ta'eedhaafi mee garamitti akka inni fulla'u hordofaatuma irraa dubbataa kan deemnu ta'a. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuun dagatinaa. Nagaa ta'a.